Hormaatiti. Hormaatiti inshaallah akka jirus harka suma baafna suma fayyifna isa immoo jechuun dawaanii qorraaf isa inshaallah jiraanis. Tiri bana sani nakanne di mana aku masih ngerbeni. Wallahi mau begini. Aku mau nagay suwana. Mas gay suwana andis. Atil len dak jelasin. Andis isa. Ayo kau mau mana? Sini lo kau nak nasi di sana. Hayde. Hayde gitu lah. Hayde. Hayde gitu lah. Ayo nama. Kalau كلكم يا ولا تعالوا كلكم وقفوا هكذا وقفوا لا وقفوا هكذا انا بدي له حاجه يا البلياني الجلحاني انا الشيخ يا عم محمد ما قد بالي انا يا عم محمد علمنا من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan ta'e ta'uun ni raqaatu bakkuun isin jirtanitti isin hageessa jecha daawwattoota keenya du'aa manuu godhaa du'aan teessan hedduu akka nu gargaarti du'aa manuu godhaadha waa garaan nan taa'u waa bakka garaan itti na taa'u sin jiru osoo furmaateen akkas ta'u jirtu osoo intaltii akkas ta'u jirtu alhamdulillah nuti jechuun sheekni haa galatoomu hidhaa mana keessa nu hidha irraa jechuun baanee jirra inshaallah jechuun daawwattoota keenya jechuun furmaata illee hin daganne barbaadaa tumeerra anis ta'ee jawaadas ta'ee namni hundinuu barbaadaa jirra hedduu takka jechuun garaan nu madaa'e hedduu takka jechuun akka nama dhukkubsateetti dhugumatti qiyyaan zakkuun jedhaniin kun qiyyaan naman ta'in qiyyaan siiriin qiyyaan jechuun obboleessa jaamanii obboleessa isaa jechuun akkana godhee furmaatetii akkas si godhee osoo duraanillee ijaasii qabu sababa jechuun sababa abbaa kee ilaaluu dhuftetti mana isaatti wanni jechuun bal'oo ofiisiifis kaan takkaataa baariifis kaan irra jettee akkas taate na duraa jechuun maraatte fuudhee jechuun bakka hundatti jechuun ijoollee arbaati wajjin saree wajjin akkasitti maraa viidiyoo gallakkisaa jira aboo zakko aboo kiyyaa toon qoorticha aboo duuba ni eeda yoo nu jalaa baate saa'imni keessa turraan jechuun abdii baaninis magaalaa jechuun karatti deemuu dadhabee jechuun nudhee jechuun dhiifama nu jechuudha garuu nuti sanillee hin amanne daawwattoota keenya sanillee hin amanne nuti wanni namaniiniif soomonni dhiyaate jechuun dhiifamne jara kana jechuun somne dhiifamne jara kana somne jechuun akka malee goonaatu keesseera keessa abdiitis keessa sakkootis keessa jechuun nama jechuun siirii jechuun nama keenyatti jechuun nama oromootti jechuun miskiinota jechuun nama hunda dalagu jiru kunis najaas banan dhabama silaa isaa godhe silaa gudhama isa kute irra bareeda bayeechi baar haddatuu fi fatee haddatu jiranii isaan fidhaatachuu jira jechuudha baaris numa baataa guttoonni keenya jechuun nu bireera nu cineera tunni dabartii bagade akkasitti dhawanii jechuun shakam godhanii jechuun injifannoo galmeessuun waan bareeda amma katti aanu
Katta anuma zakkoo kana akkas goonu osoo asirratti jechuun baanee osoo dubbachuun ta'in deemne bakka hunda jechuun barbaadaa irra jechuudha. Nu jalaa baata. Gaafa manatti jechuun akkas jechuun gootee nu hiitees siis ta'ee abdiis ta'ee jechuun garee ta'ee jechuun tabiraatis ta'ee baanee jirra harkaaf baanee jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin akkas nu gootan irraa baanee jirra alhamdulillahi fayyaa teenya nu deebitee jirti amma waliin baana akka mana haariyaatti amma waliin baana hanga furmaatee si jalaa galchutti balloon hanga furmaatee si jalaa galchutti hanga seechuun akka gartee baar najjaash godhisan gartee hangaan akkas si godhutti an hangaan akkas si godhutti dhayee si dhayeen dhiisuun si dhayee sa kochiisa malee na hubbatta duuba dirreen tanaa dirra kana itti oromoo aboo hanga jechuun furmaatee akkanatti shaaraan roobte maraachitee saree hundi orfuusisite akka gartee akkana gootu kana warqaas kan jettanii maarrees kan jettanii akka kana gootu kana gartee aboo waliif gattanyee jirra daawwattoota keenya jechuun isin du'aa nu godhu hin dagatinaa du'aa teessan nu bira dhaabbaa du'aa hin teessan jechuun hedduu takka nu daleeyti furmaatee hin daganne balloo sababa keetti akkas taate furmaatee akkamitti dagatta furmaatee akkamitti hin barbaanne warra jiru jechuun anis waan irra jiru waan irra ba'e daawwattoota keenya jechuun ni gartanii ummanni siirii kun ummanni ajaa'ibaan kun ummanni cincaan nama hin ta'in kun ummanni nama Oromoo gabroomsaa jiru ummanni nama Oromoo dhamaasaa jiru ummanni hunda dhamaasaa jiru nurraa gattaa jechuun nurraa hafuura baafatee hin beeku akkaan keessa ba'es isiinuu sababa kiyya dhuftee waan akkas taateef duraanis jechuun waan durarraa jala jiruuf waan sana asitti dalagee fi mana balloo irraa naftoo baasiiti hogguu dhuftee akkas taataatu jechuudhaaf akkas godhe jechuudha har'a akkanatti hin badduuf akarree nuu baafna isallee tachiisan raachuu nuu gochuufna abadan iftuu bandeebinu nuti tokko takka illee iftuu bandeebinu mi'a sumaanuu telefoona isaa tokko akka tasaa barbaade osoo hin barbaadu namni naa ergee namni wayii kanaan itti dhahee kunoo telefoona isaa kanaa raqamni nambar isaa kanaa naan jedhanii naa erganii raqamee kaarra jechuun kaasa boruun kaasa kaarra kaasa boruun kaasa sodaa jechuun lubbuun as keessa jirti isaanis nutis jaleerra jala qopheessanii jaleerra jalaa baasuufis isaan akka malee godhuufis akka nu godhamsan daran godhuufis jaleerra daawwattoota keenya jechuun du'a inni godhaadha itti dhiyeetin yoo nu jalaa kakaasu ta'e jechuun waan waliin jennu ni eegdanii daawwattoota keenya jechuun jalqabarraa hanga dhumaatti viidiyoo ta'e jechuun nu waliin daawwadha telefoon isaa jechuun hoggumta akka illee jechuun hin kaasuu cufaadha. Telefoona cufataani akka fedhe yoo cufate balloo jalaa taa'utu hin jirre nama jalaa taa'utu hin jirre jala qophooyinati jala irraa telefoona cufattee jechuun nu duraa baata gubii gati abadan tashannee jechuun si jala irraa yaa kiyyaa cincawaa kiyyaa naman ta'in kiyyaa jaartuma obboleessa jechuun jala dhiibee jechuun akkana godhu jiru wasa kabalaa abaawwati na eegde duba silaa guyyoota jechuun rabbii wal nu barsiise akka gartee gaafattee jechuun ulaa yeroo dhuftee jechuun siirii nutti hidhanii jechuun akkas nu gootan gartee intarneetii fi ati intala maarreetii fi ati eeguu akkasa naa ibsu gartee amma maan ta'erre amma si barbaadaa sin jira bakka meeqa dhaqee si barbaadaa jira meetir formaan ansi dha'uun kana jechuun hundan cufatee ni kaasame akkaan si godhuu taa'u waan si taa'u ni eegda akkanatti si goonu laalta ati siirii nutti leeydaami arraboota jechuun nu dhamaasuun kan jiru arraboota waan akka nu godhuun kan jiru arraboota waan akka nu godhuun kan jiru furmaatee si jalaa baasuun kiyya si harkaa baasee atiis jechuun akkaan si godhuun inshaallah asirratti jechuun waa hundan qara'u waluma arkuu jiraanna barbaada keessa sittiin jira sodaatiin qabu ballooni sodaatiin qabu ni eeyda waan nuti si godhu taa'u hattoota siiriidha hattoota siirii malee jechuun humnaan hin deemne silaa humnaan deemte jechuun nuti firaas hin dhorkina
Siiruma jechuun nama dalagee jechuun nama dhawaasuu beeku. Uummata hinaaftu balaa. Yoo dhiira taatan siin dhiirtanii harkaan hin dhufne. Sis ta'e abdis ta'e jechuun nama biraatis ta'e jechuun garee teessinis ta'e jechuun nuti isin jala irra waan isin deemtaniif ni beeyna. Waan isin godhaa turtanis ni beeyna. Waan nu godhu deemtanis ni beeyna. Haa ta'u ta'e jechuun akka ni hattan isinii ta'u diddee abdis kan dhufuu ta'e abadan bakka furmaatiin jirtu bakka ati jirtu yoo nu garsiise malee fayyaan teenyaas hin jirtu akkaataa isin godhu ta'in asirra baanee jechuun waliin himnu duuba yoo jechuun nagee hafeessaati furmaatee gara manaa dhiyeessitee jechuun yoo gallakkifte malee duuba si jala irraa akkaataa jechuun wal godhu ta'in inshallah jechuun rakkoon qabu ni garta si garsiisuu teenya furmaateetiif nga karas godhu kanaas hidhamnee taa'u jirra bayyanannee ifuu jechuun amma gabbaanne jechuun barbaada nama hundarra jirra namni hundi jechuun olii rakkatu abadan hanga dandeenyutti jechuun nama Oromootti dhaabbanne nama Oromootiif jechuun osoo dhaabbannu jechuun yoo duune jechuun rakkoota kan qabu sheenota kan qabu osoo nama Oromootti dhaabbannu akka fedhanillee waan gootan yoo nu jeeftanillee yoo akka fedhan gootanillee osoo miskiina dhaabbannu osoo nama Oromootti dhaabbannu yoo dhumnillee hangan takka jechuun qishita kan qabnu arraboo jechuun namni Oromoo rakkachuu ni dhaaba baanee jechuun akka waliin taanu jechuun waliin taanaa daawwattoota keenya jechuun isin du'aa nu godhaadhaa du'aa teessanii jechuun nu faana dhaabbaan jaa furmaateeti inshallah akkanas godhus harkaa suma baafna suma fayyifna isa immoo jechuun dawaa ni qorraaf inshallah itti naadhiisi daawwattoota hordoftoota keenya hedduu tokko jechuun godhatumaadha hedduu tokko nu bira dhaabachuu jettanii hedduu tokko jechuun nu cuqqamu jettanii du'aa hedduu tokko nu godhu jettanii du'aa nu godhaan isiniin jaa hanga gartee furmaatee arguudhaan furmaatee mana galchuudhaan walitti eeguutti nagatti naa turan jaa. Salaamu alaikum.